Aisha Marka fuuni kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota obsiyaan bu'aa akkam jirtu fayyaa keessanii annagaa kiyyaa galata waaqayyo rabbi galanii haa ta'u jirtuun isiniin jedha. Ammoo nama piraankii gochuun dhufee jiraan isiniin jedha yoo naa milkaa'e jechuudha. Innis maalidha yoo jettanii akka waan inni nama inni manni dhufee balbalaan qosoqqosanii akka waan nama biraa janajjanaa jiruuttiin haasaa jalaa isin qabu bakka waa isin jedha. Nama tasaa bilbilli qomoo kana bilbilli koo tokko kanaadha jechuudha. Yaani kabarii bilbilaatiin jechuudha. Bilbila tokkooti immoo isa tokko nan dhoskaan isiniin jira. Viidiyoon kun yoo isinitti tole yoo milkaa'e meebii nan galakkisu. Yoo milkaa'u baadhu immoo galakkisu. Amma galle waan ta'eef ganaa dhufa. Kanaafin kana yaadeen isiniin jedha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha. Nan jana isti natti dhufe ni jedhu walumaan ilaalaa isiniin jedha. Amma kaameraa hoofiin godhaa inni dhufe nan banee dhuskadhaan isiniin jedha. Turtii gaarii qabaadha. Ashamaa akka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota obsiyamboo jalatti kan argamtanii kanatti aansuudhaan wanti haasa'uuf of harkaa qabu tokko waa'ee jaalala Simboo fi Baqqalaati. Kanatti aansuudhaan bara kam akka jaalatam, bara kam akka wal jaalanne, ammam akka turree, turtii akkamii akka qabnu dhiifama utaalloon illee naqamee jira. Sagaleen koo baay'ee dhagahamuu baate bara kamirraa kaasnee jaalala akka eegallee fi jaalala akkamii akka eegallee isin ibsuu barbaadeen. Kanatti aansuun bara kam jaalala eegallee hojjetanii nu ijoollee waliin guddateedha. Kilaasii tokko baratee keejii kaasnee hanga dhumaatti wajjin baratee guddateedha. Kanatti aansuun wanti jiru tokko yeroo jalqabaaf gaaffiif dhiyeessuufitti bakka dargaggoota faana yookiin hiriyoota koo faana wal geenyu osoo dhaabannu nutti dhufan lama ta'anii barattoota boqonnaa yaanee jira. Isatti aanee eenyutu dubara kana qabee gaafataa jedhame yeroo sana baay'ee xixiqqoodha. Bakka barri isaas nutti himuu dandeenya jennaa yookiin suuraa keenya yeroo sanaas maxxansuu dandeenya. Maxxansuus ni danda'a, guyyaa biraas ni maxxansuu ni danda'a. Achiin jennaan ana jennee dhandhee goddanyaa qofaana goddanyaa ishii faana jiru dhufnee tokko tokko qabannee isaan haasofsine. Sanatti aansee jechuun baay'ee tirrikii waan qabduuf tirrikii nuun qabde in ture. Baay'innis yeroo jalqabaaf bara 2005 kana jaalala baay'ee kan jedhamu otoo hin taane jaaladheera. Garuu waa'ee jaalalaa mucaan kun daadhummaarraan kan kaasite hin beektu. Jaalalli maal akka ta'e hin beektu. Jaalalli maal akka ta'e hin beektu. Osoo hin beekiin ankee gaafa waggaa tokko guutuu wajjin rakkadhe. Yoon dhiisuu barbaade maal akkanaan jettu natti dhagahama gaafa ta'e dhiise kan jedhamu. Kanaaf jecha waggaa tokko guutuu wajjin rakkadheen sanaan booda bara 2006 tole jettee sanaan booda jaalala wajjin fufnee jaalala kana wajjin fufnee wajjin turree bara immoo 2008 bara 2008 mucaan kun osoo jaalala ho'aa wajjin dabarsaa jirru 2008 gara Finfinneetti malte. Gara Finfinneetti maltee baay'ee bakka osoo fageenyi nuun dhoowwiin otoo naannaan nuun dhoowwiin baay'ee wajjin turre. Finfinneessa jirtu silkiin isaa ta'uu dhuftee isaa ta'uu jechuun baay'ee deemuu waan magaalaa deddeemee beeku osoo hin taane ilmoo baadiyyaati. In dhuftee bakka akkan taane bakka jaalalli keenyatu addaan hin citiin bara 2008 irraa kaasee hanga bara 2010tti ture. 2010 irraa kaastee immoo mucaan kun gara biyya hambaa deemte. Gaafa bira gara biyya hambaa deemtus anis baay'ee bakka sammuu koo walirraa ishii malee hojii hin danda'u. Kanaaf hin dawwaltu taate torbee geesse taanaan nan yaaddaa.
erga biraa gara biyyaan baademtes kuutaa 2010 kaaste ishiinis jaalalarraa akkan ka'e gaafa waa harkaa bu'ee baqqalaan koo dhufee baqqalaan koo du'ee jetti. Kanaafi akkatti kanaan osoo jirru ishiinis biyyaan baateesse bakka jaalala hamaa jaalala guddaa dabarsine. Kanartaansee gaa sanarraan dhuftee amma kana chaalenjii amma kana dabarsitee kun egaa irra ishiin hime malee keessa seenee isinitti hime. Amma kana dhattee biyyaan baasteessee amma kana wajjin turree anis as taa'ee ishee geen dargaggoomne geenye ishiinis waa'ee jaalalaa iyyuu fixxee keessa darbitee anis waa'ee jaalalaa fixee amma kana geenye gaafa dhufnee ishiin biyyaan baa walakkaan geessee 2015 gara biyya ishiititti deebitee galte. Ana akkuma amantummaan deemtetti taa'ee ishee eegeen ishii wajjin ture 2015 gaafa galte jettuun kanarra nu gaa'ela keenya dhaabbachuu qabna innee murteessine dhuftee inteessee hin dhumne gaa'ela keenya wajjin dhaabbanne erga gaa'ela dhaabbanne immoo amma har'aatti gaa'ela bareedaa 2015 uummanni mufii tokko malee osoo takkaa ati kanan jedhin otoo nan takkaa kanan jedhin ishiin kanan jedhin afaan keenya osoo wal jalan darbii waggaa amma kana jaalala bareedaa waliin dabarsine kan waliin dabarsine immoo 2005 irraa kaasee 2015tti jechaan bara waggaa 10 jaalala bareedaa osoo namni tokko waa'ee keenya jidduun seeniin seenaa kana mataa ishiin kaase malee seenee isinitti himneyyuu irra mataa ishii maaliifin saatii yeroo hin qabnu guyyaa bira isinii galee suura wajjin isinii maxxansuu hin danda'a. Suura bara kanaa kaasee bara jalqabaa kaasee isinii kaasee isaan immoo isaan miti jettee dubbachuu dandeessu. Kanadhaa akkas fakkaataa waggaa 10 guutuu jaalala bareedaa waliin dabarsine hamma har'aatti jirra. Kanatti aansee wanti isiniif dhaamu namoonni nu booda jirtanis ta'ee namoonni wal jaalattanii jirtanis ta'ee jaalalli waan hunda dursaa jaalalli immoo waan hundaa haa ta'u malee shamarran namni argee kaatu wajjin kaadhees hin beeku unumaas immoo yaa'u intiniin ta'u eeggadhee wajjin jiraadhee kanaaf isinis narraa argaatii jaalalli bareedaadha namni jaalala daa'imummaa waliin qabu immoo yoomiyyuu addaan hin bahus yoomiyyuu yaadni ofiis hin daddanbahu nuti akka haadhootti guddanne malee akka abbaa manaa fi haadha manaa yookiin akka hiriyaatti hin guddanne wal guddisnee finne as hin geenye jireenya chaalenjii hedduun baay'ee dabarsinee har'a geenye galanni waaqa keenyaaf haa ta'u har'aan geenye saatii kana geenye kanatti aansuudhaan immoo isinis nurraa ilaalaa jaalala bareeda jiraadhaa. Nagdii yookiin nagdii jechuun inni shamaraas nagdii dhiiraa inni dhiiraas nagdii shamarranii jechuun tokko lama shan amma shanitti jechaa jirtu waan ta'eef kanarra nurraa kaasaatii ilaalaa isiniin jedha. Kanarra shaaloom galatoomaa waan hafe immoo guyyaa biraatti isinii deebina turtii gaarii. Mee dhufee jira waaqayyoon nyaata isaa akka eeguuf yaa Yesuus kana mee jira garu. Akkam? Oh. Maal? Inna siin jira. Iva makash saya. Sadif. Akam lihat. Nangga nanti. Siya tahu bak man mahu berwalar guran deh nyawa ini. Hijau kompai. Mari bak. Beku. My
Maara koo qaba. Ufus rakkoo qabanne. Ashi bakka biroo wal argina kaash. Eessatti? Addasitti tolee tannan dhufaan rakkoo qabu. Addasitti toleetti nan dhufaan siin jedhe booda. Homaa rakkoo qabu. Anis akkasumas yaade. Maallee illee ni eeyyamamu. Dura darbee achi rakkoo qabu maal maafuu bakka buraasonnaa boru wal arginu. Nama gale kanaaf. Maal? Kaameraan toluu lagarree.